عليكم ورحمة الله وبركاته. hordoftoota Oromoo Smartphone App. Hundi keessanuu nagaadha, ani nagaadha. Har'aan tana barumsa appilikeeshinii bilbilaa tokko kan akkaan nu fayyadu qabadhee isinii dhiyaadheera, na hordofaa. Asumaan warri chaanala kanaaf haaraa taatan subscribe akka gootan isin affeera. Appilikeeshiniin koo kan guyyaa har'aa qabadhee isinii dhiyaadhe waa'ee afaan Oromoo qubeessuu akkasumas dubbisuu nu fayyada. Appilikeeshiniin kunoo kan iskiriinii irra argitan kana Play Store irraa buufadhee isinillee buufattanii akka irraa fayyadamtan isiniin jedha. Hojjumaan ilaallaa yaadda. Afaan Oromoo sirriitti qubeessuu fi barreessuu jedha. Okay, haa barannu jedha. Amma osoo gara haala itti fayyadama isaa ilaallee appilikeeshinii kana warri appilikeeshinii kana dalage maal nuudha informationii achirraa dubbisna. Asirraa isin dubbisan dhaggeeffadha. Afaan Oromoo writing and vocabulary jedha. Appilikeeshinii afaan Oromoo qubeessuu fi barreessuu leenjistu jedha. Appilikeeshiniin kun kan hojjetame afaan Oromoo qubeessuu fi barreessuu keessatti rakkoo mul'atanii fi furmaata laachuudhaaf nuyis hamma dandeettii keenyaa waan hiixachuu yaanneeti. Appilikeeshiniin kun afaan Oromoo qubeessuu fi barreessuu akka taphatti barataa leenjisti. Appilikeeshiniin kun walumaa galatti dandeettiiwwan afaanii afran guddisuu fi gahee guddaa taphata jennee abdii qabna. Aappii kanaan afaan ofii sirriitti barreessuu fi yaalii shaakala fagoo miti. Yaada deeggarsaa fi hirmaannaa keessaniif dursinee isin galateeffannaa jedha warri appilikeeshinii qopheesse. Aappii kana ilaalaa install godhaa. Jaalalaa fi gammachuutiin isin affeerree jirra. Garee Oromnet. Please rate our app in the Google Play jedha. Rate jechuun achi keessa seentanii rate ka jedhu barreeffamni jira achi keessa xaxxaniiti. Urjii 5 kennuufii qabdanii jechuun. Baay'ee bareedaa appilikeeshinii baay'ee akkaan nu fayyadu. Guddina afaan Oromoo keessatti gahee guddaa taphata jennee yaadna. Baay'ee nama gammachiisa haala taphaa bifa geemiitiin jechoota qubee 4 hamma qubee 9 jiran barreessuu dandeenya jechuudha. Jechi akka armaan gadii kana dhiyaateera. Filannoo sadarkaa filadhu yaa jechoota qubee 4 qubee 5 6 7 8 9 jedhaa deema. Nuti akkuma dandeettii keenyaatiin qubee 4 irraa eegallee gara 9tti ol guddifachaa adeemuu qabna jechuudha. Mee jecha qubee 4 jedhu kanarraa haa tuqu. Erga tuqee booda an durallee taphachuu yaadee qabxii bifa kanaan siikaa geemiidha jechuudha. English meaning jedha jalqaba irratti. Jechi free jedha English meaning. Jecha kana dubbisi ka jalarraa jecha Ingiliffaan firii ta'e afaan Oromootiin qubee armaan gadii kana fayyadamii barreessii nuun jedha. Jechi afaan Ingiliffaatiin firii afaan Oromootti yaalamee ta'a. Sirriitti barreeffameera naan jedhe argadhee jechuudha. Jechi afaan Ingiliffaatiin okay jedhamu afaan Oromootitti maal jenna? Sirri barreeffamee naan jedha tole. Jechi kun ifa naan taane yoo na dhibe karaa na qabsiisa yoo mallattoo akka gaafiitu jira isii irra tuqa. Taayirraa eegalee jechuun karaa na qabsiisna furmaata jedhe okay. Turiyee bara sirri barreeffameera naan jedhe okay. Jechi afaan Ingiliffaa pregnant jedhamu ulfa. Afaan Ingiliffaallee akka baratan karaa hedduun barumsa kenna appilikeeshiniin kun baay'ee
na gammachiifnaa isinii qooduudhaaf yaalee amma jecha qubee afurii haala kanaa erga barsiisnee booda mee jecha qubee hedduu qabanitti achi haa deemnu. Sadarkaa filadhee duuba deemee jecha qubee 9 qabu haa filannu. Baay'ee chaalenjii nama godhaa akka qubee afurii kanaan salphatuun. Haya. In English meaning oppressed or tyranny. Jecha kana barreessi. Afaan Oromootiin jedha. Akka yaadu jechi kun jecha afaan Oromooti hacuuccaa jennee barreessuu dandeenya. Hacuuccaa ta'uu isaa erga beekee bakka kamii jabaatu bakka kamii akka laafu isa chaalenjiin guddanam. Hacuuccaa jedhee barreessuudhaaf bakka kamii akka laafu bakka kamii akka jabaatu adda baafachuu qaba jechuudha. Na hordofaa. Sirrii miti jechaan barreesse kun na dhibee karaa na qabsiis jedhetu akkanaan eegaluu abdaa jedha. Okay, caaya jalqaba irratti hin jabaattu jechuudha. Kanaafuu sirriitti barreeffamee naan jedha. Kana fakkaata bal'inaan appilikeeshinii kana Play Store irraa buufattanii akka irratti yaaltan isiniin jedha. Waan hordoftaniif galatoomaa ulfaadhaa isiniin jedha.